Simba namni jettee nan tuquu yaadina namoota tuqachuu barbaade tuqadhu. Na bira deemta hundi deemtu moo si deemuun? Waraanan deemee dhufe. Waraanni nama qallisaa jedha akkanatti bulchaa hin qalladde. Akkasii jammaru soba taa'imee harka narraayyuu agana ayyuu beekana na gammachuu fuula gammachuutiin sobee sidhee geeffa waanuma wanta kan nageenya naamni na seetetti na hojiin kolfaa tokkotis. Kana dhugaa qaaddeem fuuldura kiyya keessa deeme odoo nan koobilii kana nagaa fuudheetu mataa keessa dhayin na fuuldura deeme. Intalan nama naamni naan jedhee nama na aarsite akka hin taanetti kasamuun iyyuu aareetoo zim jedheetuma waanuma kiyya qabadhee hunda callisee takka odoo mul'atina nan callisee iyyuu wantuma kanaadhas deemna fuuldura adoona nama na fuuldura sii deemu na deemta. Na fuuldura deeme ani ija mukeetu iyyuu arguun barbaadu nama akka kee kana iyyuu arguun barbaadu isma. Maal ta'a kanas godha qoyi? Yee gudee. Si adeemnu fa'aa ati kanaan na eegi. Ay na yaddee dhuftee akka malee iyyuu na yaddee nama biraa dhaqu dhuftee maali maal amma na yaddee dhuftee moo dhaqxee dhuftee kee bira illee hojii na hojjettanii dhuftanii viidiyoo ayidallee dhaqxanii viidiyoo ishee otoo akkuma mana hidhaa dhaabaatee dhaqxanii too viidiyoo ishee hojiin hojjettee dhuftee maal gosoota dhuftee viidiyoo kee yuutuubii kee jarjarseenii hundaan maal jedhaan akkana gara na dhufte akkana walumaa gadi oofta seenaa maaluma kati seenaan kun isa hundum ammallee nan dhoksin ammallee dhugaa kana dhoksin manna guyyoomsaa turte kana hundumaa iyyuu maaloodha inni wanti kun hundi haganuma sobaniituma jiraachuun kun iyyuu maanni sijjamar akka akkana dhuftee natti dhuftee dhufteedha nama si qabatu iyyuu garuu wantuma hundaayyuu car jedhee maalan balleessi amma fuula gammachuutiin hojii jedhee si taqabbalu kun ammallee simboon wantuma hundallaa ijaan qabdi sin jedhanii simboon otuma hin beekuu akka nama hin beekne ta'an dhugaa waaqaati sareedha ishii narraa deemachi. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa galata waaqayyoodha. Deebi'ee dhufeen jira ammanumatti. Caalaan amma erguma viidiyoo kanatti na bilbilee isa yommuu waaniif na barbaade hin beeku. Mee bakka jirtutti hin dhufa naan jedhee si bilbilee na bilbileetu bakkuma jirtutti hin dhufa naan jedhee ishi jedheen rakkoon qabu ishi kottu jedheen. Innaa wanti inni na barbaadeef hin beeku waan inni natti haasa'achuu hin beeku waan ta'eef nan eega. Rakkoon qaban akka isaa miti man eegameeyyuu. Innaa hanga sanii mee dammoo har'uma hidhaadha ba'ee naan jedhanii turanii hanguma hidhaadha ba'ee sanitti naa bilbilee sin argaa eessa jirtaa naan jedhe jechuun maaliif nan gaafanni laataa jedhee waan natti haasa'uu jedhamoo maal akkanatti natti haasa'uu jedhee hin beeku garuu anis akkan dhaga'ee gaafanni isinitti himeen jira viidiyoo kan irratti. Bakkuma inni jechuun maal taatee hidhamtee jedheetu wanti hundaayyuu hin gaafanne waan ta'eef akkamitti maal yaaddeeti na gaafachuu diddee minaamina jechuu danda'a jechuun ani immoo waan nan isa gaafachuu dideef beeka waan ta'eef san naan jedhuudhaaf dhufamoo maal akka inni naan jedhuudha dhufe hin beeku sirriitti na barbaade eessa jirta si arguun qaba bakkuma jirtutti dhufuun qaba nan dhufa naan jedheeti naa bilbilee innaa maal akka inni naan jechuu barbaade hin beekne waan ta'eef meeqa walumaan dhageenya waan inni naan jechuu barbaade jechuun garuu maaf dhuftee na gaafachuu diddee namni waan jedhee na gaafatuuf wannan jedhee deebisu jechuun natti ulfaachaa jira dhugaa. Waldhabnullee wanta dhageessu dhaga'ullee dhaqeetu akkam jechuun mana hidhaatti hin gaafanne waan ta'eef natti ulfaate. Garuu wanta jechuun waan dhaqee gaafachuu hin qabne qaba waan ta'eef akkasumallee ta'ee garuu iyyuu baay'ee natti ulfaate dhugaa. Namni tokko hidhamee gaafa dhaqxeetoo gaafachuu diddu isatti immoo agama akka itti dhagahamu wanta hin beekuu fi saniif jechuun sodaachaan jira hanga inni dhufee maaliif akka inni na barbaade sana adda baafadhutti baay'een sodaachaa jira dhugaa. Garuu immoo iyyuu waan tokko isinitti immoo jechuun dhokadhee dhaqeen gaafachuu yaaliin ture. Maaksii minaamna godhadhee rifeensa koo jechuun waan na mul'isne koofiyyaa minaamna godhadhee dhaqeetu gaafachuu yaaliin ture. Achittis immoo waan qabanii too akka caalaatti achuma na tursiisan hanga waan kun beekamutti jedhanii too achuma na tursiisan jedheen immoo sodaadhee hafe jechuun na barbaadaa jiranii akkas na barbaadan beekaa dhokadheenuman taa'e gaafa nutti gale immoo iyyuu anis akkuma isaatti galee too taa'uun barbaanne waan ta'eef garuu yaadeen ture jechuun isa yaadeen ture akkuma isin jedhe toon mana of shaffaneetuma deeme jecha yaadaan ture akkasitti. Garuu naan taane akkasitti illee yaadni kun naan taane sirriitti na barbaada waan ta'eef achuma nanas qabaniituma isa gonni yoo na galchanii maalan godhadheetuma taa'e hundumaafuu dhufeetuma jechuun waan inni naan jedhu ni ilaala. Garuu dhugaadha
gaafachuu deemee gaafachuu yaaleen ture. Akka ani yaade naaf hin taane namni sirriitti na barbaadaa jiran waan ta'eef akka ani yaade naaf hin taane waan ta'eef isa gaafachuu hafee bicha waan inni naan jedhu walumaan ilaalu yaadeen ture maaliif dhugaa rabbii baay'een isa yaade ture. Maalidha guyyuma takka yoo dhumani nyaata yoo fuudhee deemee jiraate garaana nyaatu ture. Maaliif eegalee haganuma edaan irraa fagaatti naan jala achi keessa taa'ee yoo namni nyaata kiyya midhaan eeggata waan ta'eef ani mooyyuu sanas godhee too fuudhee hin deemne waan ta'eef maaliif namni akka malee na barbaadan waan ta'eef sanillee godhee hin goonee fi fuudhee hin deemnee fi bicha natti aare natti fakkaata maaliif akkas hin goone jedhee natti aare natti fakkaata. Garuuyyuu dhugaa rabbii ani hin beeku. Yaale wanni yaale sun immoo naaf hin taane ani hin beeku waan naan gochuu danda'u. Jechuun achumaan iyyuu immoo wanta ani ittiin tokko qaba. Viidiyoo isaa jala galee kan ilaale tokkotu jira. Wanta inni kanaan dura godhe. Wantuma hundaayyuu ilaalee jira. Maaliif akka akkas godhe dhugaa waaqamaa maaliif akkas akka godhe gaafachuun barbaada. Wantuma hundaa ilaaleen ture waan ta'eef nan gaafadha sitti. Nan dhufa naan jedhee wantuma hundaayyuu nan gaafadha dhugaa waaqayyo. Hundumaafuu dammoo dhufaa jira. Dammooyyuu wayyoo waan akka malee qallate wayii fakkaata dhugaa waaqaa. Odoo nachitti fitfiti. Wayne bineefalla. Oduu fitfiti isaatu fatafatee geejjee firaadhe akkatti hin qallatu ture. Garuu as ga'ee dhugaa waaqaa garaan kiyyallee na sodaataa jira. Innamee waan naan jedhu dhageenya dhufaa jira. Naa jirtaa? Sina galateessa. Jirtaa akkam? Ayi simboo sin arge dhugaa rabbi sin arge jirtaa? Maalidha jira galateessa. Nagaadha. Galata waaqayyo jira. Akkamii? Harrage. Akkam jajjabaattaa? Kuma jajjabaadha waan Walumaan akkam taate. ture? Bareeda ture. Ragi nagaa taate maali namni akkanatti badaa dhugaa rabbi baay'ee si taasisan hundaafuu rakkoon qabu. Maal bota taasifte maalan godhe? Baay'een si yaadannoo ati na yaaddu? Haaraa si yaadannoo ture iyyuu. Hin beeksisa ijji kan keetiin koo akkana yaaddee. Akka narratti beeksisaa miti. Sirriitti jirtaa fi? Jira galata waaqayyo. Harrage. Hin dhageenyu waan dhageenye nyaadhu. Maalidha waan dhageenye sin jedhu. Ini tasik kan ni achi negara Afrika. Oi. Mana dhageenye miti? Waraanan deemee dhufe. Waraanni nama qallisaadha akkanatti bulchaa hin qalladde. Miti. Biyaansi bagma jijjiirama kiyyaawwan irratti beektee. Hundaafuu qophee turtii akkam ture? Turtiin bareeda ture galata waaqayyo. Maalli hin dhageenye amma akkanii. Maalli ani iyyuu jechuudha sin barbaade nama maalumaaf na barbaade laata dheenuma. Bakkuma ejjedhetti na jechuu hin dandeessu. Akka mana hidhaa ture hin dhageenye. Akka mana hidhaa ture. Rakkoon qabu isuma dhugaa natti hima. Dhageessee dhaga'uu baatee ani garuu dhageessee natti fakkaata. Hundaafuu dhageessee nama Selayu ati immoo bina dhoksitallee moonyuutu natti hima. Sanin sitti hima ishee mana hidhaan keenya malee wanta hoteela wayii kireeffateen teenye. Naa silkiin illee nu harkaan turre sanarraa kan hafe immoo ijoollee rooti kiyyaatiin namni gaafate jechuudha. Miti hin kofaltaa miqooyi. Biyaansi hin dhageenye moo ergaan bahee dhageenye. Ani haadha ijoolleen haadha bobbaaqilleen isa garuu maal dureeyyuu immoo nyaata malee nyaata. Silaata otoo natti mattee jiraatte akkasittan sii fidaa jiru maal goota reeyyu. Hidhamee lola sitti hojjuu qaban ture. Nyaata asii kilakkee gara furuuqini. Jechuun hundaafuu dhageessee dhaga'uu baattees mana hidhaan ture. Mana sirrii. Kanaafuu akkatti qaxxattee baate kaa'ee sirreeffamtee ture. Dhugaa rabbi baay'ee si komadde garuu. Dhageessana hin sobiin jedhe baay'een si komadde. Maal irratti na komattee? Maal dhuftee nan gaafattu? Maal isoollee tolle maal ishee gaafachuun gabaa dirqama. Innaa biyaansi dhuftee nyaata waan biraas naa gochuu baate dhuftee gochuu kana jaalladhe. Bakkuma nyaata sanatti qirsi jettee Maal jechuun siimu.
Wanti dhiqaan ishee hundaafuu isaa hundaa dhageera maaluma taatee jedhamti kanarraa nama dhageera bakka walumaa galatti. Inni akkasi bareedduu kan kun gaarii gooti. Nanna wanti hundaa dhageen ture kanuma akka nama dhageenyeetuma tatta'e malee. Ani koo beeka akka dhageessu hundayyuu beeka jedhu maal fa dhageesse maal fa sitti mata. Maal fa'aa dhageesse wanti hundaa akkan dhaga'u otoo beete wanta san ta'in akkan dhaga'u beektaati. Garuu immoo maaliif hidhamtame maaluma wanti hundatti hidhamteef iyyuu dammoo maaliif nan guftee nan gaafanne naannoo jettee aarsaa isa gaafa maalidha seenaan akka wantoota taate dhageessimi maal taate akka butamte maal dhageesse turte. Kana malees immoo manni guutuu akka maal ta'e akka haatan dhageesse. Ekkoo dhagee garuu maali isaaf kan kee maal ta'utti qabatare. Situ akkas godhe indoom ana qofaan sillee itti maqaniiru akkuma ani si maali akkas godhe maal akkasitti fakkaataa jiru. Maali qabanii sanarraa kanaaf immoo seenaa indoom niitii namaa akkamitti fuutaa maal videodha kan videoon diraamaa hojjechaa ture. Akkuma isaan si godhanitti hojjaan godhe durumaa xaraxareen ture maal na oksitti fite yooti. Maalan fuudha kana viidiyoo sitti maa ture agartee isuma ragaa godhatanii maal kun diraamaa maal jedhan jedhe. Innaa hundaafuu dhugaa baay'ee tokko si komata. Uftiin gaafachuu qabna ture. Dhufee innaa kanaaf na yaamtare dhufee si gaafachuu yaaleen ture garuu. Bakka adduma dhageechee fi dhaga'uu baatte maasii adda baafachuu fanii kanan si bira ture. Namoonni si yaadeera dhugaadha. Maanni akkamittiin si yaadame yaanki yeroo kana hundayyuu beekatii bilbiluu dhiiste atis waan bilbilaa kiyyaa irratti yaaltee natti hin fakkaatu bilbilli kiyya garuu cufaa ture. Maali si jamar bilbilli kee hojjetu? Hin dhokatte kaa hin dhokatte nama suma baate. Dhokachuu qabda fiigdee dhokachuu miti olma qabattee jedhi guddaa kana. Hin fiigdee dhokachuu miti anis kanan dhufee si gaafachuu didee filma garaagaraadha filmi tokko tokko. Akka barbaade dhageesse akka barbaadamaa turte dhageesse. Mana hidhaa turte malee nu hundayyuu nageessa jedha. Humna nan nagaa jechuun haala nagaa fatanii rakkoon tala fidinaan jedhan nan sobee taasisu bakka sanitti. Seenaa kana seenaan jedha simboo fidinaan jedhan. Ani bilbilli ishee illee hojjechaa hin jiru mana ishee illee beekuun jedheen manaaf kootiin deemnaan jedhanii turan. Wanti deega. Cirraashumayyuu anaa bakka san nageechuu yaaltayyuu. Akkas hundaafuu simboo isuma kana bakka kooma kanan sitti machuu dhufe. Kanaaf akkasumatti akkuma baateen immoo daftee nama bira geessu. Anna wayyuu. Wayne garaa nama nyaatta dhuga. Akkam raaji gacha sitti tolee birnaate. Natti toleera itti deemuun kiyya noo dhumeera adeera. Itti deebitaayyuu maarree kana caalatti fakkaatee nu dhuftamoo iyyuu. Dibii barattee achi keessatti malee. Innaa kanaaf hidhamee wanti hundumaafuu kanaaf jetta gaachi. Kunoo piroosesuma tanaaf wannaati. Wannuma xiqqishuu tanaaf. Baay'ee nama gaarramta akkooti. Kana xiqqishuu tanaaf hidhamuu keetiif na gaarrame. Bichaadha baay'eera maatiin kun afaan jiraatu kunis kun afaan jiraatu baay'eera hundaafuu jedhu. Siifaa jiraatan inni dhugaa jettu. Turtii akkam ture? Ana bira bareeda ture. Garuu ani akkatti osoo wajjin kolfa wannuma wanta kana geenye wannuma wanta gallaale sitti fakkaatan akkatti golfees wajjin taphattee jennaan. Maal immoo maaltu uumame? Sijjamara akka akkana dhuftee natti dhuftee xiftiidha nama si qabatu iyyuu garuu wanti hundaayyuu car jedhee maal immoo maalan balleessi? Maalan balleessi amma fuula gammachuutiin waan zum jedhee si taqabbalu kun ammallee xifaati irratti xifaatii darrabuudhaa fi akkanatti zum jettee tumaan sultaan wajjin. Maal taati maalan si godhe? Wanta hundaa maal amma si inuma yannoo jettee inuma dhoksitaatti jettee bakka. Maal kana mara maaluma na seetee. Maalan godhe? Isayyuu wanta si arguun barbaade naannoo jettee malee si arguu miti ani jumateetu si arguun barbaade. Sababa isaatu beektaa maalidha simboon wanta nu hundallaa ijaan qabdi sin jedhanii simboon otuma hin beekuu akka nama hin beekne ta'an. Ishi maaltu ta'e? Amma immoo waan ta'e itti guutanii dhufanii. Homaan na gunne kanan asitti fuula gammachuutiin si dheege mee maaluma agama na sobuudha yaadda kan jedhu. Maalan si sobe yoon bakka sobeetu moo si faana kolfu bakka wantuma noo si fakkaate. Maal ta'e natti maal ta'e garuma bichaatti natti hin garuma bichaa akkuma nama hin beekne kan taatu kana na rakkisa. Isayyuu immoo sanuun gaanuftu akkanatti na fuuldura jettee naan jetta. Maalan balleessi? Maal gosa taate viidiyoo kan yuutuubii kee jarjarsiinee hundaan maalidhaan? Akkana gara na dhuftu akkana walumaa gadi oofta seenaa maaluma kati seenaan kun? Isa hundum sitti meemiti? Ammallee nan dhoksin ammallee. Dhugaa kana dhoksin. Itti mala si dhoksin. Osuma hunda na dhoksi taatee. Itti meema wanni achirratti poosti godhu hundi isaatu sobaa jira. Madaatiin jenni. Sobaa miti isa deemtu obbo waa ta'e dha. Wantumtuun sobaa ammas immoo simboo sobaa. Gaafan soba jedhee isa wajjin fudhadhu sanu maaluma hagama na jaalata hagama na sobuudhaaf deema laata kan jedhuun kana hundaa seenuu jedhu. Waan gas jaallatu beektu. Wayne gudee isuma hunda gizee wanta nan goyoomsitu dhugaa waaqayyo. Manna goyoomsaa turte kana hundumaa iyyuu. Maaloodha inni wanti kun hundi?
Haganuma sobaniituma jiraachuun kunuyyuu maanni. Simboo diraamaadha siin jedheen. Wanni seenaa wajjin hunduu diraamaadha siin jechaa ture. Diraamaadhaa miti. Diraamaadha beekaa kan jedhanillee akkasuma. Kanaaf akkanatti sobdee to'annoo itti qaba. Maal kanaan na eegda? Kanaan kunuun sitti xiqqaatee deebi'an sobee too hangaatti dhuftee tuma waan numatti jettu ilaaluuf malee iyyuu jammarxiftiidhaan kan si qabatan siyaasitti. Maaltu maal ta'e? Maaltu maal? Baay'ee jijjiiramte kanaaf kan fagaatte irraa kan gaafachuu didee. Kanumaa afaan dhufee gaafachuu didee maal? Sijjammar mee. Waan sirratti jaalladhu sitti fakkaate? Wanta jaalladhu sitti fakkaate maal kana waan gootee waan xumurteedha beeru maal anan immoo mucayyoodhaan dhaqee tooyyuu kan ishee wal dhaboo waan sijjammar jechuudha. Kan inni akkanan godhedhu kan hunda biratti deemee dubbadhoo. Inni maalan balleesse? Balleessite maal viidiyoon sun achirratti kan fassatu? Diraamaadhaa siin jedhee. Diraamaadhaa miti inni. Diraamaadha. Diraamaa keessatti hojjetanidha. Wanti hunduu diraamaadha. Diraamaa itti amma sanatti ilaaluu barbaaddeeti. Yoomuu soba dhiistaati maanni kun hundi. Simboo sobaan jiru. Maal gochaa jirtare? Maal gochaa jirtare? Wanti ta'e walumaa galatti wanti kun duratti wanta sirratu hundaatu jira bakka nan wanta sirratu hundaa. Oomuma sirrataa har'asiin sirrata jedhee toomee numan eega borusinuma sirrata jedhee numan eega. Isa yommuu caalanii nama gaariidha minaamna jedhee akka nufi achitti si gaafadhuuf iyyuu kanatti na dheegde. San eegdemteeti? Ani yaadee si yaadeen dhufaa ati kanaan na eegi. Ay na yaadee dhufteemtu akka malee iyyuu na yaadee namuma biraa dhaqu dhufte maali maal amma na yaadee dhufte moo dhaqxee dhufte kee bira illee hojii na hojjettanii dhuftanii viidiyoo aadallee dhaqxanii viidiyoo ishee otoo akkuma mana hidhaa dhaabaatee na dhaqxanii too viidiyoo ishee hojiin hojjettee dhufte moo dursaa na bira dhufte laata. Bulchoo idaan kanaaf narraa fagaatte. Bulchoo kee minaamna kee achumatti dhiisi dhugaa waaqayyo jechuudha. Ati sijjammaru soba taayimii harka narraayyuu agana iyyuu beekana na gammachuu fuula gammachuutiin sobee si dheegeef waanuma wanta kan nageenya minaamna na seetee na hojiin kolfaa turtetis. Kana dhugaa qaaddeem fuuldura kiyya keessa deeme odoo nan koobilii kana nagaa fuudheetu mataa kee keessatti na fuuldura deeme. Intalan nama minaamina naan jedhee nama na aarsite akka hin taanetti kaasamuun iyyuu aaree too sun jedheetuma waanuma kiyya qabadhee hunda callisee takka odoo mul'atina nan callisee iyyuu wantuma kanaadhaaf deemna fuuldura adoona nama na fuuldura sii deemu mana deemta. Simboo maa kana taata tasgabbaa'ini. Homaa ta'an jiru beeni. Tasgabbaa'e. Ayiree godee homaa ta'an jiru na fuuldura deeman ija mukeetu iyyuu arguun barbaadu nama akka kee kana iyyuu arguun barbaadu ismaa. Maal ta'a kanas godha qoyi. Yee godee harkaanis nan qabinii deemnarra jiru keenti jiraadhaani maal. Hundaafuu simboo Simboo minaama jettee nan tuquu yaadina namoota tuqachuu barbaade tuqadhu. Na bira deemtaa hin deemtu moo si deemuun. Dhugaa waaqaati sareedha ishii narraa deemachi.